rakkoon OPDO natti jetti ufintaan OPDO'n yoo takka Itoophiyaa yoo takka TPLF yoo takka Amaara fakkaattee qabsoofti OPDO'n Oromoo taate qalbii Oromootiin uftaate sabboonummaa Oromootti amante kana cimintee qabattee Itoophiyaa ijaaruudhaaf hin qabsoof. Isinillee yoo keessa turtan akkasuma turtan jechuudha. I was trying yaalii godhaa ture. Tokko diinummaan irratti ka'aa ture kan dhiphummaadhaan qoratamaa ture. I was trying. Namoonni amma jiranillee wanna kana yaalii godhanii cinatti ka dhiibaman hedduutu jira. Ammayyuu. So rakkoon Oromoodhaa rakkoon OPDOodhaa tokko asi. So qeerroo wanni unique isa godhu maali uf ta'eeti. Original qabsoo lafaa kaasee ajandaan kiyya kana ajandaan ummata Oromoo kana fedhiin ummata Oromoo kana jedhee kun uf ta'udha. Kun sabboonummaa Oromootiif qabsaa'udha. Kanaafuu garaagarummaa qaba. So qeerroon humna warraaqsaati. Is a revolutionary force. Humna kana gargaaruu qabna. Humni kun akka inni sirna qabatee seera qabatee galma ga'u deeggaruu qabna.